Gama qofatti qabi. Pitaakof Joon of eeggannoo cimaanuu taasisaa pilis bannaatachu. Pitaako adara dogoggortee makiinaatti. Makiinaatti qabina malee Joon. Makiinaatti qabina. Tole. Joon miyuuti qabi. Dhaggeeffadha. Era Joon makiinaatti qabin. Miyuuti qabadhaan du'e hin kaasina. Mi dhaggeeffadha. Marii makiinaatti qabina. Maali dalagaa buusaa jiru? Tokkicho. Nimbuusa. Dhaggeeffadhu Hamza. Tokkicho baay'ee cufa beektaati wanta adda gaafiduudha. Maagaleera maali? Dhaggeeffadhaa wal dhaggeeffadha. Jooni Teatoo eeggadhaa Hamza miira keessaa bahi. Makiinaa koppiliinkiidhaan kaawwan ta'eef rakkoon qabu. Amma kanatti dhiibbaan qabu makiinaan mariidha yoo ofaa jiraate mariidha malee dhiibbaan qabu makiinaan fagoorra. Namni tokkicho dhaggeeffadhu kana dhagee ka dhaggeeffadhu nama lama buusee marra gartee tamiti tokkicho maali? Akkamittiin akkas yaaddan isiniif taane makiinaa dirqama makiinaa qaba tokko. Koppiliinki taasifamu keessan uffamu. Makiinaatti qabina ila wanni adagaa geessu dhaggeeffadha gommaas haa ta'u wanta naannoo yoo argate hin buusa maal tokkicho seera tiktooki sitti maanarra. Ani jaan beeku nama lama buusee miteetu argaa jiruuti. Makiinaan gashinaa jaataati. Makiinaa tokko. Marii man gaduu qabu mariin karaa gabbiin asheerii gaduu man qabu. Tiktookiin isaan immoo irraa fagoo jiru isaan. Amma kana laali gadi sitti laali gadi. Kun amma mariitti qabe jennaan choo bakka allaqe. Kanaaf koppiliinki godhaan namni 5,700 yoo sirna awwaalchaa boriitti keessa seeraan hordofna jettan koppiliinki taasisaa hundi keessan bakka. Amma raaqii nama tokko illee hin qabnu kanaaftiin alatti bakka. Uummanni jala jirtan please dadhaban ijoolleen kuni taaf koppiliinkii godhaani adaraa rabbi koppiliinkii godhaani. Hamza asirratti taragaaga'ii ofillee boruuf nu fayyaddu taragaaggaa sammuu keessan yeroo haasaa qayyoti. Ay akkanatti nama dhabdee du'aa isheetti taragaaga'aati tasgabbii. Onorshiyo barbaade kaafadhu booddeerra. Kaafadhuun dandeessa booddee. Yeroo tokko boonii ol deebisaanii koppiliinkii haa goosistu. Wallahi baay'ee takka. Marsiitti naaf deebisaa qofaa koon ta'e marsiitti naaf deebisaa. Ay marsiin galchuu hin danda'u. Rakkoon qabu jedhingaa hin gaara. Naggasaa karaa suusaa barriira gadi kottu. Yoo dhagaa ta'e. Hundi keessa namni 6,000 sheeriif koppiliin kitaabii qofa qabadha. Waarninkii kan ittiin morraan duraa kaasaa. Sababni nuti dhiineef makiinatti hin qabinaa jennu ani waggaa meeqaan dhaggeeffadha argan konkolaataa qabadhe misitti gadi qabadhe takka. Irratti bilbilamaa jira bakka kaasaan warningi filafiita iskiriinii irra jiru koppiliinkiitiin kaasaan utuu taatiin warri modita irra kiyya nadidee jira intina boonii habaaboo ol darbi boonii ol deebisa koppiliinkii qofa gadi tuttuqaati jechuudha. Iskiriinii irraa kaasuu qabdu warningi kan indee nama meeqaan irra miti. Yalla jabaadhaa koppiliinkii godhaati warningi kana kaasaanii miira laphee namaa cabsudha. Warningiin ammallee irra jira iskiriinii irra gadi kaasaniin jechuu barbaada. Gizee takka koppiliinkii godhaani. Boonii koo maal siin jenna ree nagaan deemi.
Koppliinkii godhaa irraa kaasaa Hamzaarraati. Booni abaaboo darbadhu si haa galchanii. Tokkeen waca keessa jira. Yoo dandeessan koppliinkii qofaa godhaa irraa haa ka'u. Ala kakkabaa jira ijoollee hundi keessan al tokko mallattoo pilaasii hundarraa kaasame yookaan koppliinkii godha taaptaabii godha miliyoona 3 tuqaa 5 ta'ee jira miliyoona 15 taaptaabii agartanii jechuun istaakii gochaa jira. Ijoollee laayivii dabarsaa jiran kanallee fooloo godhadhaa bakka gaafa fooloo godhatanii aktiivii ta'aa deemaa isinii galee neetworkiin qabaanii deemu jecha. Tokkee bira wacatu jira. Koppliinkii godha. Akkamitti nama 6,000 jirra miti. Koppliinkii kana gadi qabdanii rakkoon qabu. Maasii wacatu na bira jira. Ishee tokkee koo rakkoon hin jiru. Bakka taa'e bakka tokkee sirraa fuuna. Namni 5,900 jala jirtan nama lamatti nama sadi hundi keessa yoo sheerii godhadha. Amsaan dadhabeera dhugaa anillee dubbachuu dadhabeera. Hundi keessan eeggatu murarra keenya nullee yaasisinaa bakka hordofni asiin keenya irra miti bakka erga sirna awwaalaa ishee raawwannee asuma irraan galla waan ta'eef waan godhamu jiru waan ta'eef hundi keessan sheer godhaa adaraa keessan bakka argu obboleessi isheellee bakka akkasitti nama baay'atee ilaalu argu bakka kunas boolee geera garuu namni fiduu deemeera. Ammasitti garuu laayifii mallee hordofaa irra nutti meera garuu kana caalaatti bakka sirna awwaalshatee illee arguu qaba bakka dhugaa hundi keessa sheer godhaa hundi keessa sagalee immoo dhageessisina sheer taap koppliinkii godhaa bakka kanum hundi keessa miyuutii qabadhaa miyuutii irraa immoo namni tokkoon kaasinaa bakka an cufa. Joon irratti cufaa jira. Jooniin qabeera ammayyuu. Joon qabeera. Ilaa yeroo akkasiisu baasuu danda'a. Dakka piitaa kopichaa qabna agartee waa agarsiisu jira. Waa argashii. Amma geeffadhaa gaa hundi keessan amma raajii nuti qabnu piitaa koo qofadha. Piitaa koo qofa piitaa koo qofa. Gastii kana nu kunuunsadhaa. Naggee galchi. Naggeenas jira. Wayi. Hundi keessan koppliinkii taasisaatti warniinkii kana kaasamee faamilii. Ishi naggee qabadhu gadi. Hundi keessanuu koppliinkii taasisaatti warniinkii kanarraa kaasaa. Dhugaa rabbi ganama qabee ilaa ammaatitti jechuudha. Naggee karaasuu isaa argatu. Akkataatalee eegaa jira gatii ta'ee fi hundi keessan warniinkii kanarraa kaasame. Koppliinkii taasisuudhaan hundi keessa warniinkii kanarraa kaasaa please. Piitaa koo haadhoo koshii adaraa waanuma warniinkiidhaa turraa of naa eeggadhooti bichaa. Carraan qabnu si qofa. Membera godhadhaa michicha moo membera godhadhaa. Mallattoo tiktaakii irratti daddarbadhaa ishii mallattoo tiktaakii michicha irratti daddarbadhaa membera godhadhaa michicha inni baay'inaan over bakka nama Aguma sirna awwaalcharraa gahuutti qabatee hundi keessan namni 6,000 kun nama Seedu itti na dabalaa lalishaa seedu. adaraa bal'inaa Lalishaa wayi. of eeggannoo naa godhe. michicha memberuma qofa mallattoo tiktaakii irra tuula Na dabala. mallattoo Koo lakki maaliif? Isin taphacha'u chaarjii qabame silkiin kee. Ati bichaan callisii miyuutii naa qabadhu deemi. Callisii mati. miyuutii qofa qabadhu isheeti immoo Ishi nama biraa qopheessi nama sitti dawwalle. duukaa madiima Iskootti dawwalle. Iskootti dawwalle nama tokko qopheessaa mallee. Kun banuu diddeemu cufateera. Hoomee jalatti nu daadhu chaarjii kan. amma already awwaalcha deemaa jiranii Hamza. Waanuma akkasiiti qoy nan dawwala. Qoy. Nan dawwalla qoy. Bakka jechuun kana booddamaa hin bulu akkuma seeraa biichaa ta'uu danda'a. Buluu dhiisuu danda'a. Miti akkan beekutti akkasiidha cheekgoona cheekii goona waan jiru immoo waarningichi narraan kaanii uummata. Waarningichi ammallee bakka kunoo ka'eera guddaa galatooma. Amma kana booda of eeggannoo godha. Guddaa galatooma. Namni 6,100. Komentii nalchufamanii maaliif jennaan kana booda immoo jibboo'ichaa ergaa jiru gatii ta'ee fi komentii naa cufamu. Bakka kunoo komentii cufeera. Hundi keessan guddaa galatooma. Piitaa koo maaf cuftee? Maaf cuftee piitaa koo? Viidiyoo bani piitaa koo?
Profiling kee makiinaadha waan ta'eef biitaa ko cufi bani. Intira audoodhaan hin taa'in bakka. Audoodhaan hin taa'in biitaa ko profiling kee gabbinaadha. Bakka eeyyino. Maali yaadi bal'aataa hundi keessa. Kun danda'ama. Hamza, wai. Kan kee tira. Eewuudhaan. Kan kee. Naggasaa barreessiif keessa. Naggasaa. Kunoo siifaa barreessiif keessa. Taphattaa silkii. Taphadhu. Silkii tokko taphadhu. Naggasa qabadhu. Eshi. 1772. Eshi. 1772. 877. Saddeettama Digdama soddomii torba. soddoma. Saddeettama soddomii torba. Saddeettama soddomii torba chaako. Koppilinkii jabaadha bakka xumuranne irraa waan qabnu biitaa koo makiinaa matti naan qabiin bicha waan biraan barbaadu. Hello. Guddaa galatooma. Hello, Naggasaa dha. Jaaf 200. Jabaadha koppiliinkii addaaniin kun. Sanitti deemarra. Hayyee yoo bishaan simbira jiraate bishaanillee liqimsaa haasa'a hin jeeqamiinaa tasgabbiitiin haasa'a. Warreen sila jirtanii waan badaas wanta akkas sammuu keessanis hin dhibbisiina. Koppiliinkii qofa godhaanii akka nun harcaasne rabbiin gadda akkasii isinitti hin fidiini. Jabaadhaa koppiliinkii godhaa gadda laphee namaa cabsuu gadda baay'ee nu madeessedha gaddi kuni. Kan du'e ara galfatee kanaaf immoo gubatee Oromoon gaafa makmaaku koppiliinkii godhaa jechuudha. Jabaadhaa koppiliinkii kana meeqaan ga'uu qabna jabaannee jechuudha. Aga 300 deemuu qabnaani jabaadhaa koppiliinkii tolchaa. Namoonni dandeessan mootuu viidiyoo baatanii baay'ee nutti tola. Viidiyoo baame warree jirtanii artistii faa viidiyoo baa dammee faa yaade viidiyoo baa taa'ame akkuma seeneefaatti. Maaf akka itti deemnu dhabne nuuf kolcha. Hamza miitii irra jirtu. Hamza miitii irra jirtu. Taabii godhaanu Hamzaan fa'aa isin bakka Hamzaan dubbatiin hafuura fudhadhaa bakka nuni naasofna wal harkaa fuune taap koppiliinkii godha guys. Taap koppiliinkii jijjiirranii bitaa ko abadda miitirraa akka hin kaasne tiktokni sagalee dhageenya kalaas hin adaba jechuudha. Kunooti akka kana jechuudha dhumni keenyi. Rabbiin dhuma keenya haa bareechu harmee ishiif jajjabina haa kennu nu warra ishii jaallatuufis rabbi jajjabina haa kennu. Taap koppiliinkii sheer walii godhaani warroonni asuma teessanii imimmaan keessan fudhachuu barbaadan akka dhufanii arganiif